Egaruutiin jechuudha dasitaa jechuudha biraankii gooteetoo jirti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa jechuudha. Subscribe like naa gochuun na jabeessa. Haa ta'u malee egaa biraankii kana kan qopheesse faranjiidha jedhameetu jira. jalqaba irrattis immoo osoo waliin taatan illee baay'ee gaariidha. Osoo jireenya keessa waliin itti fuftaniina waan hin taanedha naamna itti roottaan isaa suusisaa turte jechuudha. Yeroo kanatti egaa dasitaa beellamanii wanta tureefi dasitaan hin dhufe jechuudha. Dasitaan yeroo dhufu keessatti elaa dasitaa roottaanii sin barbaadu sin feetu wanta ta'eefi jireenya ishee akka dhiistu barbaada jedheeni yeroo kana keessatti immoo roottaanii dhugaadha ani sisimachuudhaafi baay'ee tokkodhaan yaalii taasiseera qophii taasiseera garuu immoo hin dandeenye uma gochuuyuu hin danda'u ofii kiyya faana wal lolaadha kanan jiru wanta ta'eefi waan baay'ee akkatinaa goote nan beekaa mana akkatinaa bittee konkolaataa akkasumallee bichaa waan baay'ee nafaana taateettaa eenyummaa kofana na simatteettaa isa kanaafiyyuu kana booddee akkati yeroo kee qisaasessitu hin barbaadu jireenya mataa keetii akkati jiraattu qofa kan ani barbaadu anis immoo jiruu kiyyan jiraadha jetteen jechuudha. Yeroo kanatti calluma jedhee dhaggeeffachaadha jechuudha kan inni ture. Asirratti immoo jechuudha nagaddisiisetu jira jechuudha. Maaliif egaa jaaladheeraa ani ishiin dhiisu jedhee viidiyoo kan egaa hojjechaa jirusi hojjechaa jiran jechuudha. Innis maali ani dansi faana ta'ee fi dansi bukkee dhaabbadhee fi si faanan ta'a silan jedhee fi dhaayee silan si jaaladheedhaaf moo maalidha rakkooni maalidha inni koo maalan balleessee kana dhaayee jennaani bakka ma gochuun iyyuu hin danda'amu. Baqqaani sisimachuudhaaf yaalii godheeraa hin dandeenye wanta ta'eefi bakka maal godhinaan jettannaan wani carraa koo ammanumaa bakka kananii si faana dadhabee maal jedhee gaafa inni jedhuuni beeka waan baay'ee akkatina faana taate waan baay'ee akkatinaaf goote beeka garuu immoo hin danda'amu baqqaanii sisimachuu hin dandeenyedha kanii irra deddeebitee chaanii turte faranjeenis immoo dhiphisiin kaayee bakka waan ishiin barbaadde waan ishiin feetu yoo ta'uu baateera ta'ee uma gochuun hin danda'amu wanta ta'eefi maaliif dhiphistaa akkati dhiphistuu hin barbaadu waan jettu jetteeni akkati deemtu qofadha kan inni barbaadu kanii egaa jechaanii turte jechuudha. Ana akka kiyyatti roottaan dhugumas ta'uu danda'a maaliif jennaani daa'imadha maalidha namoonni jechaadha kan isaan jiran jechuudha dubbachaas kan jiran jechuudha. Inni biraas immoo jechuudha kana dura meerii fi daanii na argitanitti yoo ta'eera ta'ee jechuudha jireenya koo keessa abbaa hin barbaachiftan suntu mana kiyyatti dhufee galee jetteeni isaan gaalli jedhanii bakka haasaa wallaalanii waan dubbatan isaan dhabnaani biraankiidha jettee jechuudha. Achuma guyyaa lammataa Abiraan faana walitti araaramne irra wanta ta'eefi bakka simbaa amnaamna jennaani isaan akkamitti rummaan argitaniittu. Inni biraas immoo yeroo wayii haala kanadhaanii Abrahaamii Irmeellaallee taasisee ture jechuudha. Eenyu faana buraa faana jechuudha. Jireenya koo keessa abbaa isin barbaadu jedheeni erga ishiin biraa deemtee booddee qabanii ofitti deebisanii biraankiidha kan jedhanii jechuudha. Namni baay'een gaaf sana gammadee sana booda mudhuma gubbaarratti balleessan jechuudha. Isaanis dhugaas ta'uu danda'a gaa'ii. Inni immoo dhuguma jaalalli irraa wanta qabe fakkaata jechuudha. Akkaataan isaa jechuudha. Inni biraa immoo itti siquun sodaata. Maaliif garuu itti siquu hin sodaata. Ishiitu yoo ofitti sisissaa jechuudha. Handee ishiin bakka nagaayyuu seeraan hin gaafatu mucaan seeraan ofitti hin qabu. Maaliif akka ta'e hin beeku hin bir'ata jechuudha. Ta'uun qabu malee erga jaalatteetta ta'ee itti siquu qabda. Ammachuu qabda. Dhungachuu qabda jechuudha. Dubussi gochuu qabda malee susukkuumuu qabda malee. Akkasin ta'u taanaan akka miree dasiyyee hin ta'a enna isa kanadha siniin jechuu jaaladhaa booda irratti hegaayii gaafanni baay'ee si jaaladhaa si kabajaa iddoo guddaa si qabaa amaan akkasii argatu
hin barbaadu kallattii kamiiniyyuu erga tinfeen immoo oma gochuyyuu hin danda'u jedheetu biraa deeme jechuudha. Gaafanni biraa deemu faranjiin kaatee qabeetoo fide jechuudha. Ani iddoo sanatti dhugaa dubbachuuf imimmaantu na qabee jechuudha. Yeroo inni akkasitti biraa deemu jechuudha. Achi booddee ofitti fidanii qabanii ani maalidha namna jennaanii biraankiidha jedhaniin. Biraankiin erga wanta fedha keessanii wanta barbaadan haasoftanii booddee biraankiidha jettu wanta keessan jiru kana haasoftaniidhaan jechuudha. Bakka rootaan na hammadhu jetteeni inaammatee jechuudha na dhungadhu jennaanis immoo yeroo jalqabaaf dhungatee jechuudha. Immoo akkamimmoo kana dura dhungatee beekaa ani yennaan dhungatu nagarri garuu kaleessa dhungateetoo jira jechuudha gaa'ii. Haa ta'u malee dhugaasaa ta'u sobasaa ta'u ani ruutaan akka isheen waca sana keessaa baatu dhugaa dubbachuuf hawwii kooti bakka waan hin taane tokko lafa hin taane tokkotti akka isheen dhaabbattu hin barbaadu. Ani ruutaa baay'een jaalladha isiniin jedheera nan kabajaan dhugaa dubbachuuf garuu hojii maashina jibbisiisee ishiin nama dhaggeeffattu isa biraan immoo seexana qandoota baasan jechuudha. Obboleetti ruutaa jechuudha kaleessa eelduu waan isheen asawaatutti argataniitu dhugaa dubbachuuf meeritti baay'ee tokkoon kan isaan qabamaniitoo jiran jechuudha. Isa yeroo darbe ishiin haala sanadhaan jechuudha maal abbaa kee rakkatte maal abbaa kee kana taate jetteeyyuu ani baanii dubbatun jedhaayyuu dhugaa dubbachuuf of qabanii egaa keessaan xumuranii amma ishiin ganaa jechuudha ol galii taa'ii maal ta'e jennaanii hidhamaa gootanii somasaayyuu dirqamaan gootan ishiin garuu intas gabbeessite ol garagalchite ol deebisteetu amala qaba mucaanii sintu balleessaa jira namna jettanii waan baay'ee sattaasofte jechuudha. Hedduu dhugaa dubbachuudhaaf ta'an jechuudha. Wanti meeriin hojjette jechuudha hojii maraatummaarraan gargar tokko wanti inni jiru illee hin jiru jechuudha. Sana booda hegaa'ee haala sanadhaanii biraankiidha jedhanii ofitti qabdee maal jettee jechuudha. Booda baqqaa akkati ishii jaalattu argineetoo barreetoo jirra jedhee faranjiinis isheenis immoo baqqaa'ii imimmaantu na qabeeyyuu atinna akkas taatu jedhaniin jechuudha. Haala sanaan dabarsan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Yaada kana immoo kan fide immoo faranjiidhaan ani dhugaa dubbachuuf garuu wanti natti dhaga'amu tokko maal akka ta'e beektu viidiyoo jechuudha ruutaarraa hojjetanii isaan chaanaalii mataa isaanii irratti gaggallakkifatan kuni ana natti dhaga'amaa jira jechuudha. Yeroo waanuma bakka jechuun inni akka mindinuu bakka jechuun namoonni tokko jechuudha deeggartoonni ruutaa kun qiphixxi jettu jechuudha. Maaliif jennaani isa ishii fayyaduuf isa ishii fayyadne adda baastan hin beektan isa dhugaan siniin jedhanii jechuudha. Yeroo darbee daaniini gaafa akkasitti maal jedhanii araara yuu buusanii Abiraan faana yuu hojjetanii akkasitti fuuldura isaatti dannasaa turte meeriin fidaniitu kan daanii irratti caanan. Isa dheengaddaa immoo maal godhanii kan meerii irratti caanan jechuudha. Inni kaleessaa immoo kan eenyu irratti caaname kan faranjii irratti jechuudha. Namni kun maal fayyadamaa jirti meeshiidha. Mucaa qabdi waan baay'ee jira wanta baay'eedha garuu isaan ishiin jiraachuudhaaf jette yeroo tokko baazawee jechuudha. Sila namni kolfee sila irra gubbaa namni kolfee miti keessa isaa jechuudha. Keessa nama Kiristoosiif abbaa sana duwwaatu beekaa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Na ruutiyyee maaliyyee osoo hin taane kana bakka ishiinis hojii hojjechiisaa miidiyaa kee irratti hojii hojjedhu gallakkisi jedhaati kanaan jajjabeessaa kanaan haa hojjettu haa mul'atu malee namaaf hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Sinii galti mitiiree dubbiin sinii galti dheena yaada jechuudha. Na isa kanadha. Inni biraas immoo Abrahaam inna Ermeellaa. Viidiyoon kun viidiyoo ture. Viidiyoo gaafa ifaanii Ermeellaadhaan hargee haala sanadhaan walitti haasawanii Abrahaam immoo akka bilbilee fi achumaan ishii waametti jechuudha. Haa ta'u malee abaaboo lama bitee fi haala sanadhaan jechuudha gammachiiseetoo jira jechuudha. Ifaan immoo maraateera. Qooqan isaas ittiin dhufa viidiyoo kan obboleessa Ermeellaa wajjin hojjetetti jechuudha. Egaa inni Ermeellaan baay'ee nama gaariidha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi laphee gaarii nama qabdudha. Isa kanaaf namoonni baay'een immoo waamanii waan baay'ee kan jechaanii jiranii. Ani immoo sapiraayisii ishii godhee ishii gammachiisuun barbaada. Kan inni jedhee abaaboo isaa lama bitee egaa ishii eegee jechuudha. Abaaboo kennee fi hin beeku nuti yeroo Abrahaam kennaa kennuufillee hin beeknu jechuudha. Dubbachaa turre waan ta'eef ishumatu bitaa jira. Ishumatu kennaafii jira. Maaliif inni yoo dhugum jaalatee ta'e kennaan kennineef jennee jechuudha. Qabsoorra turre. Waraanarra turre. Amma gaa'ii kaleessa gaakii isaadhanatti fakkaatee
mucayyoon yeroo ishee dhuftutti haala sanadhaan simatee abaaboo kennee fi waan baay'ee tokko waliidhaan haasa'anii dhimma durbummaa irratti illee haasawaa turanii eessatti akka kennamu hin beeknu garuu egaa walumaan tinya kan ilaallu illee ni ta'a isaallee jechuudha. Golli mushurraas inni ijaarama ta'uu hin beeknu inni ilaallasasi. Sana booda egaa wantoota baay'ee wal gaafatanii namoonni baay'een si waamanii akkas dabarsiisa akka jiran beekaa jennaani efaa namna jenna efaa immoo dhiisii waan baay'eedha garuu bakka dhiisii namna itti jechuudha baay'ee of qoxxobdi baay'ee of eddee jechuudha maaliif jennaan boruu yoo faana jiraatteetti ta'e maatii faana walitti qabamu waan hin barbaanneef waan of qoxxobdi jechuudha na dubbiillee jechuudha akkaataa ishee wajjin haasoftillee argineetoo jirra jechuudha. Isa kanaaf egaa anarraa kana si qabaa akkasumallee qophii irbaataallee siif qabaa akkamittidhaanis immoo mee akkanaan si jaalladhu bartee jennaani akkasumattidhaani sin jaalladha kan ishiin jetteeni lakki ati gaafumayyuu 400 naa kabajuu dhufteeyyuu jaalala koo qabda turteeyyuu jedhu seetani ay dhiira icciituma wayillee namaan dhossu jechuudha. Acheennaani maal jechuu barbaaddeennaani namni lafaa ka'ee diggisii amma sana namaaf hin diggisu gaafum sanayyuu sirraa ifa tureeyyuu ennaani sitoo anatu kennaa sii kennaa ture anatu waan baay'ee sii gochaa ture isa kanaaf immoo ati nakiisaadha kan jirtu ishiin jetteen jechuudha. Innis immoo atakkamii jettee gaafattu bakka anisumati taasistedha. Aniitu yeroo baay'ee si jaalata yookiin immoo anatu si argachuudhaaf wanta baay'eedhaan qophii taasisa tureeyyuu amma immoo siidha wandumayyuu dhiiste si faana ta'uu qabanaan jettee akkasumas qalabatii naa gooteetta. Innaa yeroo hundayyuu bakkee kamiyyuu yeroo deemnus wajjin hin deemna waan gochuu qabnus immoo waliin mari'achaa taasisaadha kan nuti jirru wanta ta'eefi kun immoo akkati na jaalattee bareetoo jira kallattiilee garaagaraadhaani waanuma kamiyyuu ta'eera ta'es immoo na jalaan tuqina jettee hin dhaadattaa hin dubbattaa inni kunis immoo akkan sitti amanamummaa qabaadhu na taasiseetoo jira jennaan bakka kaayyaa boon immoo beektumitire yeroo baay'ee dubbachuu himuun jaalatu waan ta'eef simmeetii isaanii ishiin himtee akkasa jaalattu yeroo kumaata magaashumanii naasoftis wanta ta'eefi beekamaadha kun jechuudha. Ala sanadhaan fataa jedhanii bakka baay'ee tokko haasaanii kolfanii taphatanii bakka abaaboo kanallee fuunee efaa bira deemna itti sirbinaa bukkee naannoofnaa jennaan itti nadhaa wanta ta'eef hin barbaachisu jette jechuudha gaa'ee dhuga dubbachuudhaa fi fataadha bakka ruutiyyanis jiruu mataa kee jireenya mataa keetii. Akkasuma Abrahaamis jireenya mataa keessanii jiraadha. Omaa kana booddeesii wal tuffatanii wal qeebsitaniitu waan ta'e walitti deebitanii nageenyi uumamee in jiraatama jedhamee hin yaadamuu daaniin fa'iimmoo jechuudha. Yeroo tokko badan bakka jireenya isaanii keessaa ba'an gaafa jedhanii deebi'anii garta'ee dhufanii walakkaa galanii jechuudha jireenya isaanii jeequ jechuudha. Ruutaan kun jabeessitee wanti isheen gochuu qabdu yoo jiraatera ta'e daanii fi meerii jireenya ishee keessaa baasuudha yoo ta'u baate immoo jechuudha seeraan of kallalchiisuu qabdi jechuudha akka iddoo ishee hin geenye jechuudha. Waa'ee firummaa minaamina dhiisaas nama firummaa walirraan qaban maali dubbattee tokko elduun indee botaa siilaannaan lafa siilaannaanii wanta gaarii gootee si hin jenne si harka rukunnaanii keessa baatee itteettiin jechuudha. Annaasa kanadha efaa immoo jechuudha efaa qo'anni kan hin jedhu mucaan maal ta'aatu jira mucayyooni jiruu mataa isheetii jiraachaa jirti naa barbaadii ana Abrahaamin barbaada jettee waan isheen taasiftu tokko illee hin qabdu daanii si doorsise moo meerii si doorsise moo sababni isaa maalidha rakkoo kee himattee jechuudha akkasi gargaaraan taasise jechuudha. Na obboleessi Ermeellaa miskiinadha qalbii qabeessa amala qabeessadha. Aasaa beekaa jechuudha dhufee maal godha sanitti fakkaatee ani kanan si argachuu barbaadee fi obboleetti kee karaan taaneerra jirti iddoon taaneerra jirti waan ta'eef iddootti akkati deebistuu fi akka of qoxxobsiiftu boruudhaan hin miidhamte wanta ta'eef sitti dhagahamaa jennaani waan haasoftu haasawii duras immoo akkuma inni dhufettani deebisaaf jedheenii ture jechuudha habeeliidhaani jennaani nuti boruudhaan masoobii tokkotti nyaachuu dandeenya wanta ta'eef isa kanaaf iyyuu asa keessirreeffadhu naan ta'u jedhee
obboleessi kee dhufee jiraachaa jira. Anas waa'ee obboleetti kooti jireenya ishee keessa nan galchus inni sin galchu. Yoo si danda'ama ta'e atis keessaa baay'ee waa'ee kanaa keessaa sin galchiiniti obboleessa kee faana walitti buuta innaani. Ana waa'een Abrahaamii na galcha. Inni Ruutaa faana akka jiraatudha. Ruutaan hin barbaaddi. Isa kanaafiyyuu ennaani yoo si danda'ama ta'e achi ba'i kottu. Maali wayin si tuqamu maa hinni rakkoon kee maalidha baay'ee jijjiiramteetta. Obboleessa keetti garagaltee akkamittidhaan akkas gochuu too dandeesse rakkoon kee ibsadhu gara jamaa jaalalaa yookiin immoo gara garee jaalalaatti akkana kottu. Nutu si hawaaxaa isaan sin hawaaxaanii meerii fidaaniin sin hawaaxaanii kanarraatiin kanaafis immoo boruudhaanii dhiifama jechuudhaaf illee si rakkisa kan inni jechaanii ture jechuudha. Habeel jechuudhana dhugaa dubbachuuf Abrahaam gaafa obsee dadhabe ifaa kana jechuudha yoo inni irraan galchin jechuudha. Amma rakkoo keessa ol buusaa jira jechuudha inni mataansaa jechuudha. Ruutaanii kanii waggaa meeqaaf namoota gurguddoon namoonni bebeekamoon keessa galanii ofii isaatiif iyyuu akkasittidhaan sirreessuudhaaf dhamaatii godhee dadhabee maal jedhee har'a ishee edda waan hundumtuu dhumatee edda waan hundumtuu xumuramee jechuudha. Maali argamu malee mul'adhu malee dubbadhu malee maaliif jedha kan na ajaa'ibee na dhiisuu didee jechuudha. Hanaanii inna baqa boodarra jechuudha. Asayee gaafa dubbatee minamna jedhu rakkoo keessa buutii yoo ta'u baate immoo wanta biraa yaada biraa keessa galla ennaani yaada biraa keessa yoo galteesi waan ati keessa galtus waan ati fidduu hundumaafiyyuu qophoofneetoo jirra sodaa akkasiin qabnu nuti sinitti hin dabalamna jedheen jechuudha. Mucaanii booda jechuudha quba isaatti xaqqasee jechuudha. Indee ani nanni xuquyyuu nan saalfadhe dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha akkasittiin gadi xiqqaa gadi godheetu isan siin jedhe yoo si danda'ama ta'e obboleettii kee sirrittidhaanii akka ishiin jireenya isaa keessaa baatu godhi ta'uu baannaan garuu isa dhuma jedheeni mucaa xaqqasee jechuudha. Biraa deeme mucaan akkas jedheef ija isaatiin gadi ilaalee malee isaa waan tokkollee ittiin dubbanne jechuudha. Siiras maal jechuudha wanta akkanaa naa ta'a keessa galee anatu jiraata jiruu kootidha. Ishii filadhee hin barbaadu jireenyicha kaleessaa waca hin fedhu. Ani ciqinciqiin dadhabee yaaleera baqqaa intaan erga ta'e immoo gargar baheera kan jedhe Abrahaamtu jedhe sinii galeera. Har'a immoo jaalala isaanii dhamdhamaatoo jiru jechuudha. Isaan yeroo hundayyuu waliin kan isaan jiraachaa jiran argitanitti joofaanallee jechuudha akkatti isaan biraan hojjetan jechuudha. Inna maal isa galchime ana kan na dhibee. Egaa immoo Hermeelaanis immoo jechuudha egaa joofaan biraankii gooteetti jechuudha. Abrahaam immoo biraankii akka ta'e beekee ala deema namni ishiin jennaani iddoo biraan deema jennaan rakkoon qabaatu ati guyyaa sadiif deemta amma ati guyyaa sadiif dhuftutti kan wajjin hin baradhe tokko jirra kun ammayyuu bilbilteetti jedheeni jechuudha akkatti biraankii addaan kuchisiisa argitaniitoo jirtu jechuudha. Inna inni naaffitiin maaliif kana booddee otoo Hermeelaan biraan faana jirtu dubartiin tokko ol jettee inni ilaaltiin sobadha jechuudha. Yoo duutee deemte yoo du'een gala jetteete ta'e dhuftu minamna jechaa turte jechuudha. Akkasitti biraankii isaanii adda diigee intalli simmeetii keessa galtee jechuudha. Bicha baay'ee tokko namatti tola. Safara meerii fidaanii gawwootoo baattanii baay'ee bareeda. Kaleessas immoo Hermeelaanii daa'ima qabdi kinooshii fakkaatteedhanii fidaniitoo dhufaniitoo jira. Otollee Hermeelaan fakkaatti daa'imillee jedhanii yeroo wayii tokko kan fidee dhufe Hermeelaa kachi kan jettee jechuudha. Ishiin amma iyyuun fa'ii fidanii dhufan kun immoo waan tokkollee Hermeelaa hin fakkaattu jechuudha. Hermeelaa fi Abrahaam warreen socho'an miti. Kaleessa iyyuu daa'ima qaban jennee maal si'in jedhaniiru. Ani garuu jabaadheen dhaabadha jettee yeroo darbee jechuudha amma danda'amaa ta'e Abrahaamidhaanii mariisisaa turteetti jechuudha. Isa kanaaf ol kaadha gadi kaadha jechuudha. Wantoonni kun xumuramnaan rakkoon hin jiraatu. Abrahaamis immoo wanti hundumtiyyuu haadhumatu suuta haa jedhu wantoonni hin dhubanne jijjiira jedhee dubbatee ture jechuudha. Yeroo Abeel fa'ee faana haasa'e jechuudha. Maal jechuudha? Ruutaa fi Abrahaam gidduu wanti jiru jaarsummaa hergeellee
manat ermeellaan ofitti fudhachuudhaaf wantoonni garaagaraa wantoonni afanii ni jiraatu jechuudha xinqiqin jennee achi immoo mucaadhaan kuni waasinuu ta'anii maal godhan viidiyoo fuulduratti jechuudha mucaa iyyuutti kennan arabannaataachuu ammanaa yaaddan qaa sagalee tokko isin dhageessisaa dhugaa dubbachuu waa'ee dubartii buttaa jiraatii wanta jedhanii jechuudha waan isaan ta'a geeffadha waa'ee dubartoota buttaa jiraa waan ishiin jettu jechuudha dubartiin kun sababa tinsuutiin ከምትሰሩት በላይ እናቃለን ከሚሉት በላይ ኢትዮጵያ በጣም የሚያውቁ ልጆች ናቸው ሻማረን ቢያ ሐራባ ስማርቶች እና አንዳንዴ የሚታይና የማይታይ የሚደረግና የማይደረግ ማስተዋል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አንቺን ለማለት አይደለም በአጠቃላይ ሁለተኛ ምንጭ ነገር ደግሞ እንደ ሴት የሚደበቅ ነገር አለች የሚደበቅ ነገር አላት በተፈጥሮ ሃይማኖት ታደሰን ነው ባፌ ሞልቼ ጨዋ ሴት ብዬ ምላት ሴትነትን ያዋረደ ማንነትን የጣለ ወንድንም እየተከተለ የሚያለቅስ ለተመረን ድካጅራት ያመጣ ትዳርን ያራከሰ ምን አይነት ቤተሰብስ የሚያይ ሰው ይታዘበናል ተብሎ አይባልም እንዴ ኢትዮጵያ ስናድግ እናቃለን ቦይፍሬንድ አለኝ እንኳን ብለሽ እኮ ትፈሪያለሽ አይደለም ሚዲያ ላይ ወተሽ ወንድ አልጋ ላይ ተኝቶ አንቺ እንደገ አማሽና ከየቻ ጅርቱት ይጀቹዳ ከነካ ዱበርቶታ ቡታጅራቲ ኢራ ወልጀለ ጌደሩ እንጅሩ አልጋራ ጭጭፍተኒ ዋንርግተን ኦጀቱ ሻመረን ቢያራባው ማዋንን በነሰ ተፈካቴ ተን ኤራ ዳባን